كفوني هردت يا سوبر هون تكسم بكم جرتنتي نجاي نربي سنبرا جراتو أرن تنا حرار دفتن جرا حرار إده ديما بولتين كنا هم تنا مجالا حرامaya رانجرا أرن تنا haramaya ده إسن داوچو سفين ديما haroo haramaya مالك فكاتو إسن إنجلسا هنگا دومتي فيديو كنا لا لا akkasuma gartee gaayidin kiyas kan gartee nargaaru obboleessa kiyya kana yaadata yaama baay'ee nargaara jira kanaaf kan gadumatti wajjin tura. مين مكان كينيو؟ رمضان مقرون نجار بشان كوغافجو ماتورة تفتدين ترى إذا تفتد وما خابشان بشان كوغزين متاسفة مراتين ماتورة تنكركريج إتفان كاتي مالين كورني تبيا أما رب ما تبي سمرة تاسفة مراتين كارشيكم ساتي كركرة أما ماتورة تنلني بالنون كم تيجي جت ماتورة اسكي اوكي خنافوق ربي جبالا الحمد لله وانترانو قال الحمد لله ربنا حارتنا غوته غباني بلايسنيتي ابدن اما ديبو سيمباسي رب الحمد لله اما كغاري داينيتي دونه غفنجر نانو كنت جيبانسا دنيچار تولي غلطو متيس شريط يا رجل سماجة ثانية بقعد سماجة إسنو إيش ديمو في؟ يمن إيش ديمو في يمني؟ إيه؟ كرايم هو يمنتي؟ يمن الشمار كفوني هرجت يا سوبر راون تكسم بكم جرتنتي نجاي نربي سنبرا جراتو أكو مقرتك كنا كنو haramaya كانت تكونوا داخل جرا باينا متولا الحمد لله رب العالمين هرون هرماتو يبرتي بجين ترتي ربي كنو من تمديبسي كنو كانت مثلا لو كنا عند أيوب باسجرا فيديو كنا لا لايك وصل نقول نبرة كنا دا akkasuma namoonni gartee maatiin nuti maatiin uffata isin jenna subscribe godhaa maatiin uffata isin jenna video bareedaa isiniif qabateetiin dhufaa jira hanga dhumatti na wajjin turadha. Akkanatti bakka guyyaan osoo nuti yaadin arraa kanaan daawwadhaa osoo nuti shaayinarra naan deebiin galatoomii akkuma gartan bal'innis waan laalamee dhumuu miti. Like, share, subscribe to that. Daawwadhaan isin jira. Bishaan warri gartee naannoo kana jiraatu bishaan kanarraa gartee fayyadamaa jiraachuu akkasuma jimaa shunkurtii timaatiin waan baay'eerraa oomishaa jiranii dinnicha kaarot akkasuma waan baay'ee irraa galii galchaa jiranii baay'ee namatti tola rabbiif galanii haa ga'u. Ya kiyota kana kasida. Oh muta barbar ka kuti malila. Illi wa guru guru.
كل نية ثاني بدي قرطو من جرا ادرا ادرا وغا ملالي ملالا قرطو من ها اسمع ما اسمع مالي نلالا قرطبي ما قرطو مي لا بروا كنا ما هبان تكون ساميكا Amano si mamila kan nante ketiza تنقمنا هنقم الراركة ما يوم كان الرا aku ma se negaru ndai ko ngan مرتي وني كم تابتن كم aku jitam ko satam apatam langga ribat len hoga يشون إيجا بش ini murte wan guyu kan to أوكي سنفو إيجا كرتة بشان هارون هرامة كوني كده يبي أتمي جموجي كم سو جمه فايدة رسالة فايدة متيو shan faida gutto no kam mashallah debu isati namuti kam shan أوكي تكون فايدة isa to kufan jolen hedum bayena ujida be yitate uji asante أوكي بشان كنا أكما ما كرهونتي مسنون جمان نجرا كوي ما لكودران نجرا دني شجرا السلام كنو قرطمي باستني كركرة كتني كنافو ربي في قلنا جوجو جبال الحمد لله سنس جبال دارا بشان كنا كرتة أكمل تيجو إيدمه أكن نبنف قم سسا حمل يفني كمنا درار اللي جارمني وان كانوا كلش يالي غورا تره أوكي أما كان رت سلا كما خيسني تنمو دفين واسي سجراته أوكي ولي جارمني مشا تكتكتن سلا تنقل كلش نركنه أوكي تفيدم ورباني تره أوكي غرونا مو أما غرغرة تيوان دلوج jirruuf chaansiin qabaachuu deddeemeetu madalagu waan ta'e malee waan karoora kaayyannee jirru irraa tokko sila. Ichune waan kana isin amma eegumsa eeguudhaaf qulqullina waan kanaattis qulqulleessu dirqama waan ta'eef harama kanaaf waan jira bushaasha irraa wal qixxeessuu fedhii qabna fuulduraaf. Kanaafuu amma isin nama gartee isin gurmeessee waan kana isin galisuudhaan hin garreechu. Waan irratti meeshaalee hundaanuu cinaa dhaabbatamu. Oomishama jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni isin gargaaru jiraate waan kana waan keenya ni qulqulleessina ni eeyna bishaan keenya abbaan nama biraatiin numaatti abbaadha waan ta'eef bishaan naannoo teenyaa akka namni itti bashannanu akka daawwatan godhuudhaaf nuutu jechuu itti fayyadamaa jira nurra jira ammaa dirqamni isaa ta'ee garuu gargaarsa barbaanna. Inshaallah rabbiin inshaallah isin gargaaru fakkeenyaaf as naannoo kana gartee sila manni hoteelaa illee hin jiru kaafteeriyaan babbareedaa illee hin jiru sila kaafteeriyaan jiraachuu ture sila waan gaggaarin sila naannoo kana jiraachuu ture wanni shaayinuu namni shaayii nama baasu hin jiru bakka sanatti. Yeroo duraanitti jiraachuu turte kun olaal naannoo san iddoo geejjibni dooniidhaa jarba haalaan jiru san. Okay gamas. Amma lakkuma gartee namni daawwannaaf itti dhufuu dhiisee fi xiqqoo qaba banaa osii irraa magaalaa irraa jirtee gamasiitti siitee argite. Bakka ture. Iddoo tana silaa qulqulleessinee nuti fuula duraaf. Hoteela illee yoo gootee iddoo bareedaa takka taa'u siddas yaa waan ta'eef. Haala saniif irratti galeenyaa. Tole galatu milfadhu ergaa gabaabaa yoo qabaatu jiraate dabarsuu dandeessa. Ergaa gabaabaan qabu bishaan akkuma waliigalaatti akka beeknutti namooti fayyadamaa jiru bishaan kun faaya biyyaati. Waan jaalatamaa ta'eef irratti dalaganii akka keessanii kanatti namnis dabalamee waan kana gurmii tana jechuun walitti dabalamnee irraa qulqulleessinee irratti dalaguu barbaanna. Namuu bikkuma jirutti akka waan kana godhuuf tattaaffii godhu barbaanna. Diyaaspooraan takkaas dhufan beeku? Amma dura garuu irra guddaa ijoollee teenya tanaatu nama haarii dhufe naggan naqa. Nu bira dhufanii amma dura hin turre.
yeroo duraatiif akka laallutti namni hedduu asirratti bashannanuudhaaf daawwachuudhaaf dhufaa ture. Bakka tole galatoomii ulfaadhu maqaa hordoftoota gartee yaasuu birraatiin hedduun si galatoomfadha. Nagaan bishaan kana akka eeydu abdiin sirraa qaba. Gartee bishaan kana gubbatti hamtuu gartee kan dalan isinis warabbiin hin jaalanne kan dalan. Inshallah rabbi atiisu akkasii hayyee naa galatoomii. Hayyee ulfaadhu. Abaatee cuucee ati maal jette maqaan keenyu? Mamaadha. Bakka jabaadhu bishaan kana eegaayyee dakiyyee akka ta'e tula. Hawa gawwas dakiyyaan. Lixxee baate. Yala wadde unural. Una baate. Bara bararti. Way. Nanti kagak ada telepon? Umma, assalamualaikum. Akkam jirtan? Akkam bishaan kun isiniftee? Bishaan kun isiniftee? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dheebuu isin baase? Rabbiif galata galchaagaa? Inshallah. Akkamitti deereman tana? Bishaan kun gartee akka haroon haramaa kun gartee akka deebitee isin jalaan banne akkamitti eeggatan? Tole waan gaarii hayyee gammatti. Assalamu alaikum wajjin galti. Hayyee baay. Akkuma gartan kana gaa uummata keenya haroon haramaa tuni akka dheebuu nama baasisa jechuudha. Akkanatti jimaarraa dalagaa jiranii akkasuma gartee waan gaarii irraa gartee waan hedduu gartee akkatti irraa oomishaa jiran jechuudha. Kun waan guddaadha. Namni keenya akkatti irraa fayyadamaa jira. Alhamdulillah haroo haramaa irraa baatiin jira. Viidiyoo keenya yoo isinitti tole laayik osoo biraan goone hin kutinaadha. Namoonni gartee maatiin nuuf taasisan jenna. Nagaan naaf tura viidiyoo biraatiin hanga loltu chanutti nagaan naaf tura.